sabboonummaa qabaachuu qaba. Nuuf motora keenya, tokkummaa keenya, nuuf hunda keenyaaf gaaddisa kan inni ta'uu qabu sabboonummaa keenya. Oromoo naashinaalizim. Yoo isan qabnu ta'e uumaa gatiin qabu. Hammam yoo dheeranne, hammam doktara miti profeesara taane, hammam qabeenya wayitoo qabaanne gatiin qabu. Har'a gosummaan, maalummaan rakkoodha jennee nuyi faarsinu kun gosummaan akkamitti uumame? Maaliif uumame? Badoomaaf isinitti hin fakkaatin. Gosa abbaa abaluu kan jennu dhiiga duwwaadhaan miti bar gosummaan. Gaaddisa tokko qabaachuu waan qabuuf. Maaliif? Sarvaayivaal. Tokko ta'ee ofirraa faccisuuf, tokko ta'ee falmachuuf, iddoo rakkatetti tokko ta'ee wal gargaaruuf, wal deeggaruuf. Kanaaf wabiraarraa ka'een uumamne gosummaan. Gosa ebaluu kan jennu kun dhiigaa waa walitti hidhate duwwaaf miti. Protection, survival. Yoo tokko hin taanu taane, tokko ta'uudhaaf immoo motora fuulduratti nu fuudhee deemu kan hin qabnu yoo taane survive godhuu hin dandeenye. Kana hubachuun barbaachisaadha. Oromoo naashinaalizim maal jechuudha kun? Sabboonummaa with new and modern thinking. Kani waan itti mul'ate dubbatuu fi dura dhaabatuun maqaa balleessuudhaaf yoo yaalan rakkoon qabu. Lammaa maqaa balleessuudhaaf yaaluun garuu nama biratti rabbi birattis dhugatti nama wal gaafachiisa. Waan nama deemaa jiru kun hunda keenya dura namni morme lammaadha nan beeka. Waan lammaan waggaa tokko walakkaa obse ilmi namaan obsu dhugaan siin jedha. Ilaalcha qofa osoo hin tahin dhiibbaan irratti godhamaa ture. Oo dubbatan waan